akkaataa bilbila keessan osoo gonkumaayyuu harkaan hin tuqin ijuma keessan qofaa olii gadi oofuudhaan wanni kunuutuun fuula jawwaala keessan irratti ni baate jechuudha. Karama iji keessan gore gortee jechuudha waan barbaadan irratti dhahuu dandeessanii ishii qofaa fayyadamuudhaan osoo bilbila keessan gonkumaayyuu harkaan tuqin waan barbaadan ilaaluu dandeessan yookiin waan barbaadan fayyadamuu dandeessan isin barsiisu. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share gochuun afaan turaan hordofaa. Hayya daawwattoon kiyya dursa aappii tokko buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana akka buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaa tanii barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarraa sanii baasir tura tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu hara tura tokko kilikni gootu ammallee haala kanas teessifataa asirratti tokkoon sarchii tura tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee saa taa maa barreessina achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikii gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kana siniidhaa suuraa kana tura tokko kilikni gootu achi booda aappitti gabbufachuudhaaf yeroo loltaa gadiyeemtu olotaan gadiyeemtu mirmaati achi booda dhumarratti kana badii waan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood teessotaniiti aappii kana bilbiloo keessatti gabbufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbufatanii egaa argaltanii aappii foormeeshiniin isin gaafatu hundumaa halluu gootanii xiyyeema kan taniif jechuudha. Achi booda kinoo tana oonii gootu jechuudha. Yeroo haala kanaan tana oonii gootu jechuudha. Haala kanaan xiyyi fuulduratti isiniif baate jechuudha. Amma jechuudha ijuma keessan oliif gasa soosuudhaan xiyya sana jechuudha waan barbaadan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf pilaastorii irra galee jechuudha. Haala masirratti argaa jirtan kana alaaxuluma galee jechuudha. Okey sabuu barbaannee botoonni kana dhoonne jechuudha. Amma bilbilli kiyya harkaan tuqaa jiru jechuudha. Amma akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Ishiimaan ijuma kiyya olii gadi oofuudhaan fayyadamaa jira jechuudha. Isin galee waan barbaadan ilaaluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf asirra galuu barbaanne. Kunoo haala masirratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Isin galee waan barbaadan daawwachuu dandeessan. Ijuma keessa qofaa olii gadi oofuudhaan jechuudha. Isin galee